keenya Naayiroobii irraa kallattiin isin bira ga'u eegaleera. Qabiyyee har'aaf soneeffanne keessatti du'aan boqochuu Dr. Kabajaa Alii Birraa ilaalchisuudhaan gabaasa bal'aa qabna. Amma wanni na gammachiisu wanni guddaan artistoota akka baay'ee ciccimoo waan arganneef jecha galata rabbiiti jedheetan wannoo jedha. Jiraanti amma haragalfa. Qondaaltonni waraanaa Itiyoophiyaa fi TPLF har'a magaalaa guddoo Keeniyaa Naayiroobiitti wal argan. We are inching our way closer. We are now in Nairobi. Marii nageenyaa Piriitooriyaatti eegalle amma taakkuu tokko walitti dhiyaannee Naayiroobiitti argama. Oduuf odeeffannoo biroos qabna amma xumuraatti nu hordofamu. Qondaaltonni waraanaa Itiyoophiyaa fi TPLF har'a magaalaa guddoo Keeniyaa Naayiroobiitti wal argan. Waliigaltee nagaa buusuu mootummaa Itiyoophiyaa fi TPLF jidduutti guyyoota muraasaan dura Piriitooriyaatti mallattaa'e keessaa tokko kan ta'e adeemsa hidhannoo hiikkachiisuu irratti mari'achuudhaaf qondaaltonni kunneen wal argan. Waliigaltee mootummaa fi TPLF mallatteessan irratti akka hirametti qondaaltonni waraanaa gartuuwwan lamaanii wal arganii adeemsa hidhannoo hiikkachuu irratti bal'inaan erga mari'ataniin booda guyyoota 10 keessatti adeemsi meeshaalee waraanaa jajjaboo hiikkachuun xumuramaa jedhama. Waliigaltee nageenyaan erga mallatteeffamee guyyoota 5 keessatti qondaaltonni waraanaa qaamolee lamaanii adeemsa hidhannoo hiikkachuu irratti mari'achuudhaaf waliigalanii turan. Kana bu'uura godhachuun waliigalteen nageenyaa erga mallatteeffame har'a guyyaa 5ffaa irratti ajajaan waliigalaa raayyaa humna ittisaa Itiyoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa fi ajajaa olaanaan humnoota Tigraay Taaddasaa Warradaa marii eegaluun himameera. Mariin kun guyyoota itti aanan keessatti itti fufee akka gaggeeffamu ibsameera. Waltajjii marichi ifatti taasifame irratti maricha doo gamtaa Afrikaa jalatti qindeessaa akka jiran pirezidaantiin duraanii Naayijeeriyaa Olusegun Obasanjoo fi pirezidaantiin duraanii Keeniyaa Uhuru Keeniyaataan argamaniiru. Marichi wayita eegaluun ibsamu Obasanjoon qondaaltonni waraanaa argamuun raawwiin marii nageenyaa kallattii gaarii qabachuu agarsiisaa jedhan. The fact that they are here, as they are here, is to give everybody hope. Asitti kan argamneef adeemsi nuti milkaa'a jennee abdannu hundumaaf qooduu fi qondaaltonni waraanaa gartuuwwan lamaanii akkaataa waliigalteetiin mariif asitti argamuun hojiirra oolmaan waliigaltichaa kallattii sirrii qabaachuu agarsiisa. Ni milkaa'as jedheen abdadha. Uhuru Keeniyaataan gama isaaniitiin qondaaltonni waraanaa lamaan asitti wal ga'an kunneen kan wal beekanii fi waliin hojjetaa turan jechuun xumura adeemsichaa irrattis Itiyoophiyaafis ta'ee adda addatti bu'aa fooyyee galmeessisu jennee abdannaa jedhan. We started in Pretoria. We are inching our way closer. We are now in Nairobi. Marii nageenyaa Piriitooriyaatti eegalle amma taakkuu tokko walitti dhiyaannee Naayiroobiitti argamna. Walga'ii keenya itti aanu ammoo Maqaleetti ta'a jedheen abdadha. Isaan booda dhumarratti Finfinneetti kabajna. Kun akka ta'uuf kadhannaa fi abdii keenya. Dhaggeeffatoota keenya amma immoo dhimma har'a xiyyeeffannootti kennee ilaalluutti dabarreerra. Sirni gaggeessaa Dr. Kabajaa Artist Alii Birraa sadarkaa biyyaalessaatti guyyaa boruu jechuunis kibxata magaalaa Finfinnee paarkii Michoomaatti akka gaggeeffamu himame. Sagantaan gaggeessaa magaalaa Finfinneetti erga raawwateen booda bakka dhalootaasaa magaalaa Dirree Dhawaatti sirni awwaalchaa kan gaggeeffamu ta'uu koreen saganticha qindeessu ibsa kenneen himeera. Akka ibsa koree kanaatti jalqaba bakka mana jireenyaasaa magaalaa Bishooftutti argamurraa gara Finfinnee Addabaabaayii Michoomaatti geeffama. Achiis seenaansaa dubbifamee isa booda istaadiyeemii irratti salaatama. Salaatii erga xumuramee booda karaa buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Boolee gara magaalaa dhalootaasaa Dirree Dhawaatti geeffama. Artistii gameessi Itiyoophiyaa Dr. Kabajaa Alii Birraa umurii isaanii ganna 75 boqochuu hordofee uummanni hedduun biyya keessaa fi alaa akkasumas qondaaltonni mootummaa gadda isaanii ibsataa jiru. Ministeerri muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad Alii Birraan mootii muuziqaa ta'uu isaatiif ragaan qinyiitiiwwan yookiin immoo rukuttaa muuziqaa hundarratti sirbuu isaatii jedhan. Kanaanis artistii gameessa Afrikaa ta'uun badhaafameera. Isaaf muuziqaan salphaadha. Makkoo fi rakkoo sabaa tuulame taa'ee daqiiqaa 5 keessatti akka daawwitiitti namatti mul'isaa jedhan. Erga aangoo mootummaa gadhiisanii miidiyaatti
ol ba'uudhaan hedduu kan hin mul'anne pirezidaantiin duraanii Oromiyaa fi ministeerri ittisaa Itoophiyaa duraanii Dr. Lammaa Magarsaa boqochuu kabajamaa fi jaalatamaa Dr. Kabajaa Alii Birraa yeroo dhaga'an gaddi guddaan akka itti dhaga'ame himan. Aliin bu'uuressitoota qabsoo Oromoo ammayyaa bifa muuziqaan qindeessan keessaa hayyuu isa hangafaatii jedhan. Aliin dabalataanis uummattoota gaanfa Afrikaa keessatti cunqurfamaa ta'aniif sagalee ta'uudhaan jaalala hundaa hayyuu horateedha jedhan. Walaloo fi yeedaloon isaa sagalee kiilolee isaatiin bareedee dhiyaachuun qilleensa bilisummaa fi jaalalaa ta'uun Oromiyaa jaarraa walakkaaf tajaajilee jira jedhan. Anis biyyaan qaba biyya kiyya caaltu biyya Oromiyaa kan uumaan badhaatu handura abboodhaa biyya gootoowwanii biyya hayyuu karaa biyya bifleewwanii. Ganna lamaan dura Aliin dhukkubsatee yaalamee wayita galutti karoora isaa fuulduraa maal akka ta'ee fi waa'ee artistoota dhaloota darbanii akkasumas kan ammaa akkas jedhee BBC'tti himee ture. Amma wanni na gammachiisu wanni guddaan artistoota akka baay'ee maas ciccimoo waan arganneef jecha galata rabbiitti jedheetan wannoo jedha. Duraanti amma hara galfadhe. Akkuma ilmaan kiyya irratti dabarsee dandeettii ciccimaa babbareedaa qabna artistoota kana jajjabeessuun nurra jira. An gara kootiin sirbootuma duratti sirbame fa'aa waan teknooloojiin fide kana wajjin xiqqoo dabbaleetiin dallattisa jedheetiin yaadaa ture. Garuu akkam ture haala biyyaa haala politikaatii fi ilaalcha namaa waan jijjiirameef jecha dhaamsaan ani dhaamaa ture dhaamsaan ani dabarsuu barbaachisan akka gufuu miti ta'ee na dhaabe malee garuu ijoolleen akkaan sin jedhe ijoolleen keenya jiran bakkumaan ani wannoo godhu isaanuma kana akka gaarii dhaggeeffachaa deeggaraa jiraachuun akka Alii Birraatii fi hundumaa goota keenya haa caaluu hundeessaatiif Guddisaa Addunyaatiif jara wareegaman eenyummaa ofiitii fi haala uummanni sanitti jiru kana digdaadhaaf warra akkasitti wareegamee wanta guddaa kaffale isaan kun hundinuu artistoota rabbiin booda irratti nu badhaasee jira. Amma ijoollee akkasanii baasuudhaafis uummanni keenya kan Oromoo aartii ofii afaan ofii eenyummaa ofii deeggaruudhaan duratti caala wanna ta'uudha qaba. Qiiqii keessa galee wanna jechuudha. Ani gara kootiin akkuma siin jedhe egaa Hamzaa fi waaniin hojjedhe kanuma duratti san xiqqoo sadarkaa egaa mi'eessituu xiqqoo teknooloojii ammaa kana hojii galcheetan haalli mijaawaa egaa ta'etti nan gallakkisa jedheeti yoo jiraannillee isintu gallakkisa. Ammallee Yuunivarsiitii Dirree Dhawaarraa bara 2019 keessa wayita Dooktora Kabajaa argatee turetti miira gaafas ture akkasiin taphachaa nutti himee ture. Yuunivarsiitiin Jimmaa Dooktoratii Kabajaa kana na badhaasanii turan akkasitti jira ammaas irra deebiidhaan Yuunivarsiitiin Dirree Dhawaa seeneetiin ta'anii Aliin Dooktoratii Kabajaa kana argachuudha kabajanii walii galanii akkasitti akkaan badhaafamu godhan anaa fi caallitii tokko. Baay'ee gaariidha ture egaa miirri natti dhaga'ame dhugatti gammachuudha. Duraan akkuma siin jedhe Yuunivarsiitiin Jimmaa gaafa na badhaasee Dooktora Kabajaa Alii Birraa naan jechaa turan amma dooktor lama ta'e dooktoriin ta'e jechuudha. Dooktara lama taate jechuudha. Dooktoriin ta'e jechuudha. So jechuun ani baay'een gammadee magaalaan ittiin dhaladhee rikogniishinii jiraamatii akkanaa kana argachuun baay'ee waan nama gammachiisaati. Asii hooniin deemu biyya Dirree Dhawaatirraa gaafaan deemu barnoota baay'ee qabaachaa hin turre akka kutaa 6 moo maal akkasittiin asii dhaabee deeme Finfinneettan galee Finfinneetti galgala extensioniidhaan barachaa ture. Ganna 35 oliif Alii waliin hojjetaa fi dhuunfaanis akka wal beekan kan hime artisti Qamar Yuusuf haala adda ta'een Aliin akka yaadatamuu qabu dubbate. Guyyaa kaleessarraa jalqabee gadda guddaatu nutti dhaga'ame ana qofa osoo hin taane uummata Oromoo hundattuu jechuudha. Dooktor Alii Birraan nuuf barsiisaadha, abbaadha fi geggeessaadha.
nama sadii bakka takkatti dhagnee jechuudha. Artistoota ammaa warra nu boodan keessaa ta'u warra nu duraatis kan kana booda dhufu keessatti illee hojiin Dr. Alii Birraadhaa immoo mul'atti jechuudha. Nama guddaa dhabne walumaa galatti baay'ee nama gaddisiisaa kun jireenyaa waan godhanii qabanii. Gadda kana cinatti immoo nama akkanaa qabaachuu keenyaafuu waaqaaf haa galatu rabbiif haa galatu goonni yoo qaamaan sibiraa dhabamullee hojiinsaa seenaan inni hojjetan hojii turti. Isa immoo itti gammannaa yoomiyyuu seenaan irraanfatamne uummata Oromootiif biyyattii tanaaf illee karaa hedduu barsiisee nu biraa deebi'ee. Mee Alii dhiyeenyaan beektaa? Mee maal yaadatta hawaasni kan hin beekne immoo addatti waan itti dhiyaattee barte waan nutti himtu yoo jiraate? Dr. Alii waggaa 35 caalaa wal beekumsa qofa osoo hin ta'in waliin turree fi hojii adda addaa hojii uummataatis waliin hojjechaa turree irraayis barachaa turree. Alii Birraan hinaaffaa hin qabu waan ati hojjettetti nama sii gammadu waan ati argattutti nama sii gammadu waan argatee nama hundaa wajjin nama waliin itti gammadee waliin nyaatee waliin dhuguu barbaadu wanni Alii adda godhu artistoota biraa warra na duraallee warra na boodaallee kan hin argiteessa wanna adda godhu dandeettii addaa qaba. Sirbootuma isaa kan hoggaa lafa kaa'ullee akka immoo foonitti lafa kaaya. Kan biraa immoo nama ati biratti mukooftuu miti. Bashaashaa si taphachiisa si kofalchiisa. Daa'imaa wajjis akka daa'imaatti akka taphatan beeka. Nama gurguddaa wajjis. Mee akkamittiin Alii yaadatamuu qaba jettee yaadda? Qabsoo uummata Oromoo keessatti hagaan ani beekutti wannummaan Dr. Alii Birraa nama yaadachiifne hin jirtu. Maaliif qabsoo kanaa wajjin waliin guddatee waliin ol ka'ee waliin dulloomee waliin dhukkubsatee hamma guyyaa du'a isaatti illee jechuudha. Gaafa qabsoon gorsa barbaachiftu uummata kana gorsaa ture. Gaafa qabsoon ammoo lola barbaachiftu mirga keessan falmadhaaf jechaa ture. Gaafa ammoo qabsoon lakki namni firaa waliin jaamuu barbaachisu gorsuma maatii keenya takka jiru lafa kaa'ee akkuma yerootti qabsoo uummata Oromootii wajjin guddisaa dhufee jireenya keenya keessatti ilmaan keenyaa keessattis numa yaadatama jeetii yaadatamaa simmaasii. Amma immoo odeeffannoo ispoortii yeroo isinitti nurra geenye jira. Zalalam Taaddasaatu nutti hima. Galatoom Hirphaa Ramadiin Shaampiyoons Liigii Awurooppaa har'aa bahee jira. Kilaboonni gurguddoon walitti dhufan ni jiru. Liivarpuul Riyaal Maadriid waliin wal argee jira. Si'a lama dhiyeenya kana jechuudha. Liivarpuul kan bara darbee dabalatee waancadhaaf dhaqqabee Riyaal Maadriidiin injifatame waancaa dhabuunsaa kan yaadatamudha. Amma immoo ramaddii kan kilaboonni 16 keessatti argaman keessatti gara marsaatti aanutti darbuuf Maadriidiin injifachuun dirqamatti ta'a. Haga ammaatti Riyaal Maadriid waancaa Shaampiyoons Liigii injifachuutiin riikardii kana of harkaatii qabu isadha jechuudha. Kan biraan Paaris Saint-Germain kilabiin guddaan biyya Faransaay kilaba jabaa biyya Jarman Baayern Muunik waliin ramadamee jira. Kilaboonni kunis yeroo adda addaatti walitti dhufanii Baayern Muunik injifannootiin darbee jira. Kan biraan kilaba guddaa addunyaa kan bara kanaa jedhamee kan bara kana filatame Manchester Cityin RB Leipzig kilaba biyya